oduu amme dhimmi moyyaalee dhimma oromoo hundaati jechuudha Lammaa Magarsaa ammaa dura dubbatee jira dhimma oromoo hundaati oromoon hundi alcalchuu hin qabdu hiriirri guddaan guyyaa arraan tanaatis akkuma tufe jira ummanni Booranaa xiqqaa fi guddaan dhiiraa fi dhalaan sarbamuu daangaa oromiyaa mormuun callisuu mootummaa naannoo oromiyaa balaaleeffachuun akkasuma labsii mootummaa Soomaalii lafarratti labsee labsa waraanaati jechuudhaan gaggeessaa oolan khalee isaa fi dhiyoo tana jechuudha hanga guyyaa lama hanga irratti jechuudha hiriirri guddaan gaggeeffamaa jira kanammoo oromoon guutuu jechuu hin qabu dhimmiti lafaa dhimma lafeeti dhimmiti lafaa dhimma jechuudha jiraachuu dhabuuti namni lafarra jiraata waan ta'eef kanaaf ummanni oromoo guutuun ka'ee jechuudha tokkummaan wajjin dhaabbate mootummaan naannoo oromiyaatis satattamaan gaafii deebisuudha qaba hawaasni oromoo hayyoonni oromootis ustaaza akka Raayyaa Abbaa Mancaa qabsaawaa sabaa dubbatee jira waa'ee jechuudha moyyaalee kanarratti xiqqaa fi guddaan sheekaa fi beekaan tokko jechuu hin qabdan kun dhimma siyaasaa keessaas hin galu dhimmiti lafaa qaamni siyaasaa as keessa fayyadamuuf yoo socho'eessun dhimma isaati nun galchu garuu qaama siyaasaa keessa socho'u kana as keessa fayyadamuudhaaf deemu kana akka isaan hin deemne godhuu kan danda'u jechuudha dhaabuu danda'u mootummaadha akkamitti gaafii uummataa deebisee kanaaf ummanni mirga ofii gaafachaa jira mirgi isaanii deebuu qaba dhugatti lafti moyyaalee saamamtee jirti dhugaan dhugatti saamamtee Soomaalee lagaltee jirti Soomaalonni dhiyeenya kana dhiichisa ajaa'ibaa kanarra jiranii jechuudha diggisii xiqqaa guddaan dhiiraa fi dhalaan alaabaa laal fannifatanii tan tiyootii fi tan jechuudha isaanii tan naannoo Soomaalee tan akkana gaaritti dhiichisaa jiran kun ammoo gammachuu fi moyyaalee dhuunfachuu isaaniiti moyyaaleen guutumatti jechuudha isaanii muramtee jirti. duuba ajandaan ummanni keenya kan shanan bareen tokkoni deemaa jiru kunoo ajandaa itti yaadamee tumamee gabbeemoo akkami eena fakkaata akkas ergama waan dhufe fakkaata akka daangaan oromiyaa jechuun kan moyyaalee naannoo Soomaaliitiif murame Soomaaliin raggaasifattee alaabaa keessa fannifachaa jirtu kana akka ummanni kanaaf achi deebi'ee sagalee hin taaneef garteemi ergamni kun kan itti kannamee ummata kana keessatti gabbee fakkaata guyyaa arraan tanaatis ustaaza jechuudha Sheekh Roobee ummanni Jimmaa qorqorroodhaa jechuudhaan wanna jeessan irratti ustaaz Hamzaa Haashimiisi kabajaateen tuqee ummanni Jimmaa bakka jirtanitti qalinjinaati gaafadhaa jechuudhaan haase kun jechuun ammaas ergama sanitti fufsiisuu fi akka ummanni as garagalee daangaa Oromiyaa kan saroobaa jiru moyyaalee tan jechuudha Soomaalii galatti hofti cabxee jirtu kana ummanni Soomaalee jechuudha khilli isaanii jala galfatee jiru kana akka ummanni kun shanan bareentoo kun sagalee hin taaneef keessatti jechuudha ajandaa isaa wal nyaatan kana irraanfatanii ummanni Booranaa sagalee ta'uus sagalee guddoo dhaban kanaaf ergame itti kanname fakkaata kanaaf ajandaa kana dhaaba ajandaan kun nun barbaachisu kun ajandaan kun ergamaan akka dhufe yaada kiyya shakkii keessaan jira jechuun hanga ajandaan biraa dhufutti haala kanaan jidduunatti kana lafatana dagachiifne ummanni Soomaalii haa qabatu waanjuu fakkaata kanammoo gongumaa asumatti nurraa dhaabaadha isin hin jenna karaa jechuudha Oromiyaatti jechitachaa karaa daangatti namni lafarra jiraata egereedhaafis yaada maal waan waliin dhabneetu jechuudha hamaadha malee nuti waan wanni wal dhabneef takka hin jirtu waa takka waan wal nu dhabsisan qabu kanatti aansuudhaan waamicha jechuudha mootummaan federaalaa dhaabbilee Tigraayin koottaa haraa nagayaati marii haraa nagayaa fudhadhaa koottaa jeen jechuudha fudhachuudhaaf akka mariirra jirantu dhageemaa jira kun ammoo gaariidha yoo dhufanii waamicha nagayaa fudhatanii marii gatattanii hojii godhanis bireedduudha jechuudha nageenyi isaaniifis Tigraayii fi mootummaa bulchuufis gaariidha waan ta'eef ammoo marsaa lammaffaatis jechuudha qaamoleen jechuudha yookaan qaamoleen nageenya buusuudhaan jechuudha akka biyyattiitti bakka buutu achi maltee jirti sadaffaan ammoo kan marsaa sadaffaa irratti fudhachuus ni mala kanuma akkaata kanatti aansuudhaan mootummaan jechuudha Itiyoo Dooktar Abiyin waamicha kamisa boruu jechuudha ganama isaa 12 irraa eegallee seenaa guddoo hojjenne jechuudhaan uummata dhiyeessee biqiltuu miliyoona 700 dhaabuu qabnaa boruma qofa jechuudhaan uummata Itiyoo guutuudhaaf miliyoona 100 namoota miliyoona 120 dhiyeessee naannoleen guutuun fudhachuun qophiirra jiraachuun dhageeme akka jechuudha naannoleen gabaasaa jirtutti mootummaa naannoo Soomaalii kan jechuudha naannoo Oromiyaatis kan Tigraayis kan Affaaris kan jechuudha uummata kibbaatis dabalatee hundinuu jechuudha waamicha kana uwwaachuuf qophiirra jiraachuu namuu biqiltuu sassaabachaa jiraachuun dhageemeeti jira kanatti aansuudhaan mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa akka biyyattiitti jechuudha bashaashatti ijaaramee xumuramee guyyaa irraan tanaa Dooktar Abiyyii fi qondaaltonni biyyattii jechuudha hooggantoonni gurguddaan irratti hirmaachuudhaan eebisiisaa oolan asirratti haasawaa hedduu taasisee san keessaa immoo
bashashaan tan ummata hundaati atis bashasha anis bashasha isinis bashasha isaanis bashashaadha kanaaf bashashaan hunda garuu dhufuudhaa fi deebi'uunis bilaashin jiru noolee kafalta jechuudhaan dubbatee akkasuma manneen akka jechuudha barnoota biyya keessatti sadarkaa tokkoffaa bareedinaan jechuudha sadarkaa eeggatee ijaaramee manneen dhuunfaa abbootii qabeenyaatiin ijaaramee fi manneen barnoota kan mootummaan ijaarame amma dura tokko kan hangachuudhaan Dr. Abiyyiin kaa'ee jira. Duuleen biyya keessaa qaban kana fakkaataa karaa oduu biyya alatti yoo isin dabarsinu Tiraambii waa'ee Gaazaa irratti nuti gargaarsa uummata Gaazaatiif godhaa jira garuu gargaarsa kana Hamaas hataa jirti jechuudhaan dubbatee akkasuma haati warra hiyyaatiis dhugatti gochi uummata Gaazaa irratti raawwatamaa jiruuf beela uummanni Gaazaa dhumaa jiruuf kuni akka malee nasuu kanneessee gargaarsa godhamu qabaaf jechuudhaan dubbattee jechuudhaan dubbatee jira. Kanatti aansuudhaan biyyummaa Falastiiniif raggaasisuudhaaf beekumtii biyyummaa kennuudhaaf warri lixaa biyyoon mootummoonni 12 marii fi sochirra jiraachuun dhageme. Kanammoo fashaleessuudhaaf mootummaan Israa'el Beniyaam Netanyaahuu akka wadala harree dhugaan qofa seentetti utaaluu jira. Laal ummata Hamaas milkeessuudhaaf beekumtii jechuudha Gaazaa kennuun beekumtii biyyummaa ummata Hamaas milkeessu Hamaas ammoo shororkeessota addunyaa kanaa beekamoodha warra lixaa guutuu shororkeessite jechuudhaan olii gaffiigaa jira gurbaa kanurraa afaan haa qabu rabbiin beekumtiin ammoo inshaallah fulbana kana Falastiiniif ni raggaati kenneeti abdii qabna akkasuma biyyoonni warra lixaa guutumatti yaada beekumtii biyyummaa deegaraati jedhan kan Faransaay galee kana biyyoonni jiddugalaatii fi kan Afrikaanitaatis guutuun yaada kana deegaruu qaban amma yeroon Falastiin wajjin dhaabbatanii beekummaa biyyummaa mirkaneessaniif inshaallah rabbi gaditti isaanuma rabbiina dhugaa godhu. Kanatti aansuudhaan dhaabbanni ni sommaa seeneen misaa'ila guddaa oomishuudhaan yaani xumuruudhaan guyyaa arrantanaa yaalii taasiftee jirti itti milkooyte. Kanatti aansuudhaan Iraaq rakkuma jechuudha miindaa hojjettoota dabaluu kanarra fi halkanii guyyaa marirra jiran. Iraaq tun biyya duraan jabduu turte kama arrantana khalaasisiin keessoo isii nagaya buufachuu dadhabdee jirti. Kanatti aansuudhaan ogeeyyotii fayyaatii fi doktoroonni 700 ol Itaalii keessatti uummata Gaazaatiif sagalee taa'ulan alaabaa ol qabanii hiriira ba'anii akka hiriiratti. Kanatti aansuudhaan gareen 8ffaadhaan of yaamtu guyyaa arrantanaa uummata Gaazaa kan miidhameef yaalii taasisuuf ogeeyyii jechuudha ogeeyyotiin fayyaa Jordan galanii jiran. Kunis waan baay'ee nama gammachiisu namoota miidhaan irra geessee jechuudha kan baqeessanii yaaluu ta'us baqeessanii yaaluu kan jechuudha qoricha kannaniif ta'us qoricha barbaachisu ta'us qoricha kennuudhaaf Jordan seenaniiti jiran kun waan baay'ee nama gammachiisu. Mootummaan Jordan Abdullaahi Waninis akka ibsetti ulaan ammaan tan nuti banne kuni itti fufa hanga uummanni Gaazaa beela bahuutti jechuudhaan dubbatee jira kun waan baay'ee nama gammachiisu. Galatooma jennaan biyyoota jiddugalaa keessaa namni ulaa gargaarsaa banee sitti aansee namni gargaarsa guddaa godhees Dubaay hedduu isin galatoomfanna. Kanatti aansuudhaan Tiraambii agayya tokkorraa eegalee Hindiyaan taarifa 25 irra keenye kafalu qabdi jechuudhaan jala muree itti himee beeksise. Kana ammoo miidiyaaleen biyyattii akkana godhaa jechuudha Hindiyaarra taarifa 25 guddoo kana kaa'ee sanuu hagayyarraa eegalee kafalu qabdi jaa michummaa fi firummaan eessa qottee jechuudhaan dubbate. Tiraambii immoo waan firummaa fi michummaa beekaatii miti inni maallaqatti amana waan ta'eef maallaqa harkachuudha qaba akkuma duraanuu dubbate nuti maallaqa baay'ee qabna qarshii hedduudha qabna taarifarraa nu galaa jira jee addunyaa guutuurra jechuu taarifa irra kaa'uta ganaa gise galiin jechuu taarifaan hedduun galteef irra fe'u ta'uu mataa keessan jechuu gartee inni irraan dalagu kana. Eekumsa qondaaltonni jechuun hooggantoonni Indiyaa kaasan Tiraambii akkami ilaaleetti irraa hir'isu kana gaa yerootu dhufataanii garuu kan hir'isuun fakkaatu inni immoo maallaqatti amanee jira. Kanatti aansuudhaan Tiraambii irraa eegaltee guyyaa 10 qofaa si'afee jechuudhaan mootummaa Raashiyaa beeksisee jira jechuusan booda maal akka godhu deemu qoqqobbii fi taarifa hedduurra fe'uu deema kana gaa kana yeroo dhufataan kanatti aansuudhaan kirkirrii guddaan guyyaa arraantanaa Raashiyaa keessatti digirii 8.8 ka'ee dambalii guddaa Jaapaanii fi Ameerikaa magaalota qarqara baaraa afaan jiran hunda geessisee jira. Kun ammoo yaaddoo Ameerikaatii fi Jaapaanitti uumuudhaan of eeggannoo godha hawaasa magaalotaan qarqara baaraa afaan jiranitti akeekkachiisee jechuudha ibsi dabareetii jira. Kun cuunfaa oduu yeroo guyyaa arraantanaati oduu irraa qabne kana fakkaata kan biraatiin hanga walitti deemutti sheer godhuudhaan facaasaa akkasiniif dho'isu oduu ammeeti namoonni immoo gara chaanaala keenyaa dhuftan laal.
mallattoo gurraatan tuqudhaan subscribe gootanii maatii keenya ta'uu nu dabalamuu qofa inni raanfatina uduuleen teenya guutuun dhugaa jala buutanii tuun tan nuti dura gabaafnu boodarra isin dhufti miidiyaalee Oromoo booda isin gabaasa hundaa'u jala buutanii arguu dandeessanii galatoomaa sheer godhaa facaasaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.